Gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa karaa nagaa akka furamuuf yaada furmaataa kan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo dhiyeesse. Ibsa keenya dhiyeenya kana onkoloolessa 15/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ba'een gaaga'amni siyaasa biyya kanaa hiikamuu kan danda'u marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi hundumaa hirmaachise qofaan jedhu yaadachaa dhaabni keenya Koongireesiin Federaalawaa Oromoo biyyattiin qarqara diigamuutti dhiibamaa jiraachuu ishii siyaasa balleessii adeemsa balaafamaa irra jirturraa akka deebitu irra deddeebinee paartii biyya bulchuu fi hoggantoota isaa kadhachaa turrullee paartiin aangoo biyya bulchuu harkaa qabu adeemsa kana sirreessuuf tarkaanfii qabatamaa fi kutannoo qabu fudhachuu dadhabuu isaatiin biyyi keenya haala yaaddessaa irratti waan argamtuuf har'as dirqama lammummaa qabnuun yaada furmaataa filannoo nagaa qabxiilee armaan gadii kana dhiyeessineerra. Biyyi keenya waggoottan 27f bittaa abbaa hirrummaa paartii tokkoon booda keessumaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii eegalee uummattoonni Itoophiyaa waliigalaan keessumaa immoo uummanni Oromoo addaan marii biyyaalessaa haqa qabeessa dhugaa fi amanamummaan taasifamuun ce'umsi milkaa'aa gara demokiraasii ni ta'a jedhee abdii horatee ture. Biyyattiinis ce'umsa gara nagaa itti fufiinsa qabu sirna bulchiinsa demokraatawaa guddina dinagdee amansiisaa fi hiika qabeessaatti tarkaanfattu gochuun lammiilee miliyoonotaan lakkaa'aman hiyyummaa keessaa baasuu danda'a jedhame kan abdii godhatame karaan mootummaa haaraa yaadames warri aangoo qabate gaggaba aangoo ol aanaa horachuurraan kan ka'e abdiin lammiilee miliyoonaan lakkaa'amu hawwii bilisummaa fi demokraasummaa biyyattii yaadaa turanii coolaguu fi carraan ce'umsa gara demokraasii dhugaatti taasifamu gufachiisuun ariitiidhaan gara fedhii sirni bittaa paartii tokkoo hundeessuu fi milkeessuutti socho'ame. Dhaabni keenya KFO'n carraa argate hundatti fayyadamuun paartii aangoo mootummaa harkaa qabu wajjin wal gargaaree adeemsa ce'umsaa milkeessuuf hojmaata yookaan kallattii siyaasaa wixineera. Paartiin aangoo siyaasaa harkaa qabu karaa sirrii akka deemu gargaaruuf carraaqqiin nuti goone hoggantoonni, dabballoonni, miseensonni, deeggartoonni fi leelliftoonni keenya duuchaan yookaan jumlaan hidhamuu maatii isaanii gatanii akka ari'aman gochuu fi yaada paartii aangoo mootummaa harkaa qabu irraa adda ta'e tarkaanfachiisuu isaanii qofaan haala sukkanneessaa ta'een uleen dhaanamuu fi rasaasaan reebamanii akka ajjeefaman taasifameera. Paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu karaa qabate dhiisuuf fedhii dhabuu isaarraa kan ka'e tattaaffiin keenya osoo galma hin ga'in hafe. Haala nama gaddisiisuun carraaqqii nageenyaa taasisaa turre hunda deebii faallaa kennuu mootummaatiin KFO'n filannoo milki dhabeessa bara 2013-14 adeemsifame keessaa akka ba'u dirqisiisuu dabalatee biiroon keenya guutummaa biyyattii keessaa biiroolee sadiin ala cufamuu isaatiin durumaa Itoophiyaas ta'ee biyyoota Afrikaa birootti akkuma barame sagalee ummataa ukkaamsuun duudhaa parsantii 99 yookaan parsantii 100 mo'adheera jedhamutti nu deebisaniiru. Kanas ta'ee har'a Itoophiyaan haala baay'ee yaaddessaa fi daandii qaxxaamuraa irratti argamtu taateetti. Guutummaa biyyattii keessatti waraanni lubbuu namoota kumaatamaan galaafatee fi jireenya lammiilee miliyoonotaan lakkaa'amu rakkinaaf saaxilee garuu immoo dhabamsiifamuun kan hin danda'amne adeemsifamaa jira. Seenaa biyya keenyaa keessatti kan yeroo kamuu caalaa waraanni adeemsifamaa jiru garee hidhataniin qofaan osoo hin taane waraanaaf leenjii ga'aa fi beekumsa waraanaa kamillee osoo hin qabaatin yookaan seerota waraana idil addunyaa hubannoo warra hin qabne lammiileen nagaan yookaan siiviliin hirmaattota waraana sodaachisaa kanaa ta'aniiru. Dhaabni keenya KFO'n biyyattiitti dhangala'uun dhiigaa fi dhumni isaa maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun yeroo hin danda'amne kanarra dhaabbanne waraanni kamuu barbadeessaa fi balleessaa ta'uu akka danda'u erga xiinxalleen booda uummanni keenya walii isaa fixuurra biyya keenya balaa diigamuurraa baraaruuf akkasumas kutaa yookaan qaxanaa naannoo keenyaa hunkuramuurraa oolchuun akka danda'amuuf tarkaanfiileen kanatti aananii jiran akka fudhataman waamicha dhiyeessina. Tokko mootummaa yeroo hatattamaa
hoggansa nam tokkoo qaamota dhimmi ilaallatu hundaan fudhatama qabuun turtii ji'oota 3 hanga ji'a 6 keessatti biyya tasgabbeessuu fi hojmaata kallattii siyaasaa kan qopheessu akka ijaaramu haa ta'u. 2. jeequmsaa fi jechoota jibba uuman hundumaa dhaabuudhaan warra beela'aniif nyaata dhiyeessuu, warra dhukkubsatan akka yaalaman gochuu, buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuufis ta'ee gargaarsi barbaachisaa bakka hunda ga'uu akka danda'uuf qaamonni hidhatanii wal falmaa jiran hatattamaan dhukaasa haa dhaaban. 3. namoota sababa siyaasaan manneen hidhaa fi bakka adda addaatti ugguramanii jiran hunduu hatattamaan akka gadhiifaman. 4. qaamonni dhimmi kallattiin ilaallatu kan itti hirmaatan mootummaan ce'umsaa hanga ji'a 18 turu ijaaramee mariin akka eegalamu gochuu. Mariin kunis qaamota dhimmi ilaallatu hundumaa hirmaachisuu qaba. 5. mootummaan ce'umsaa hundumaa hirmaachisu kun chaartara ce'umsaa ni mirkaneessaa, bu'uuraalee misoomaa sababa waraanaatiin manca'an ni suphaa, dinagdee tasgabbeessuu fi akkasuma carraa egeree biyyattii ilaalchisee milkaa'ina marii biyyaalessaatiif tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata. Mootummaan ce'umsaa kunis filannoo bilisaa, haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e raawwachuudhaan aangoon isaa dhumata. 6. walitti bu'iinsa biyya keenyatti adeemaa jiruun dinagdeen biyya keenyaa manca'uurra darbee lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman beela rakkoo hamaaf waan saaxileef hawaasni idil addunyaa mootummaa ce'umsaa kanaaf deeggarsa dinagdee, dippiloomaasii fi meeshaalee gochuudhaan tumsa barbaachisu ni godha. Xumurarratti lammiileen Itoophiyaa martinuu hawaasni idil addunyaa fi gareewwan falmiirra jiran nageenyaa fi tasgabbii uumuun biyyi keenya balaa diigamuurraa akka haftu waamicha kaafaa'oon godhaa jiru kana hojiirra oolmaa isaaf akka tumsa gootan yaadachiifna. Haaluma kanaan Koongiresiin Federaalawaa Oromoo biyya kana baraaruuf yaada furmaata dhugaa fi amanamaa ta'ee dhiyaatuuf yeroo kamuu deeggarsa qabnu ni ibsina. Koongiresii Federaalawaa Oromoo Finfinnee 15/2014